Hordoftoota keenya qophiilee keenya jalqabaa kaasnee akkuma isin biraan gahaa turetti amma ergaa akkasumas immoo yaada hirmaattootaa isin biraan geenya akka dhumaatti nu faana tura. Maqaan Rabi'a Ahmadi addoon irraa dhufee Adaamaadha. Mee baga guyyaa irraatiin isiniin ga'e? Baga isinillee asiin nu dhuftanii asiin nu geessan. Mee guyyaa irraa kana waajjira bilisummaa Oromoo ifatti banachuu keessanii maaltu isinitti dhaga'ama? Wallaahi wanni nu dhageemu akka nama madalateeti. Baandiraa arraan kana kanatti dirree baanee gartee kaan uffannee kaan fannifannu kana gaafa nyaannee osoo gartee akka qoonqootti namni dhiyeena godhatee ture. Gammachuu guddaa nu dhageema. As keessatti arra dhufee nu banamuuf hariiroo guddaa qabna. Nurraa turee hundumaa akka yaadne. Magaalaa guddoo Oromiyaadhaa Adaamaa waan jamteef Finfinnee silaa'utti galuun keenya ganaadha. Finfinnumatti barbaaduu turre as keessa nu dhufuun isii hedduu nu gammachiise bakka. Mee armootiif akkasumas immoo uummata Oromoo bal'aadhaan maal jettu? Uummata Oromoo bal'aadhaaf wanni hin dhaamuuf arra gartee waajjira kana kunuunsinee qabu waan inni nu gaafatu gaafii teenya deebisu waan inni nurraa barbaadu guutu. Mee waajjira kana erga banattanii filannoo dhufuuf akkamiin itti deemuu qabnaa? Haala akkamiin filannoo kana karaa nagaa milkeessuu qabnaa jettanii yaaddu? Egaa filannoo kana duraanuu gartee hawwii keenya kun wanni ilmaan keenya itti wareegaman kana gootonni itti dhabamee itti wareegamelleen kanuma kanaarra gartee ifaa bilisatti ibsanneeti itti deemnamti. Waan Oromummaa callaadhaan dhufeef waan gaafii teenya deebisaadhaan dhufeef deebisaa harkachuudhaaf hawwii mircaa irratti filannoo irratti itti fufnee dabruu qabna. Yaada nu laattaniif maqaa daawwattoota keenya ONN galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Galatoomaan isiniin jee isinillee kan gartee haasawaa kanarraa fuutan. Galatoomaa. Galatoomaa isinillee. Daffaar Baqqalaa Ejjetaan jedhama barsiisaa yuunivarsiitii Arsii. Mee guyyaa irraa kana ifatti waajjira keessan banachuu kana maaltu isinitti dhaga'ama? Egaa guyyaan irraa kun seenaa keessatti waa baay'ee nama yaadachiisa. Adda bilisummaa Oromoodhaa dhaabbatee qabsaa'ee waggaa hedduu irra ture. Amma har'a as ga'ee magaalaa Adaamaatti kan godinaa kan aanaa Adaamaa asitti banachuu isaatiin uummanni fi fakkaattonni lalistoonni leellistoonni adda bilisummaa Oromoo baay'ee itti gammanna. Duukaas ni hiriirra atoomsa barbaachisus ni goona kanaaf gammachuu guddaa nutti dhaga'ama. Meegaa guyyaa irraa kana waajjira banattanii jirtu. Mee filannoo dhufaa jiru kan addi bilisummaa Oromoo karaa seeraan filannoo biyyaalessaatti galmaa'ee jira. Filannoo kanaas haala gaarii ta'een xumuruudhaaf waan hundumaa xumuruutti filannoo kanas haala gaariitiin akka milkaa'uuf waan hedduu hojjechaa jira. Mee isin mootummaarraa maaltu eegama yookaan immoo uummatarraa immoo maaltu eegamaa jettu? Abbaan biyyaa uummata. Mootummaan kamuu hin dhufaa hin darbaa jaarmiyaan kamuun dhaabbataa inni guddataa inni deebi'a. Uummanni garuu dhaabbataa. Filannoo innaa jennu uummata wajjin walitti qabnee ilaallaa yeroo filannoo irratti murteessaan sagalee uummataati. Sagalee uummataati murteessaan kana keessaa eenyu kaayyoo koo wajjin deemaa hawwii koo eenyutu na hordofsiisuu danda'a eenyutu na hoogganuu danda'a eenyu wajjin tarkaanfachuu danda'a kan jedhu kuni murtee uummataati. Itti aansi jaarmiyaaleen jiranis haa ta'u mootummaan keessumaa mootummaan biyyanaa barri kun bara murteessaadha. Maaliif sirna dimokiraasii irratti hundaa'een biyya kana gara fuulduraatti ceesifna haga jechaa jiranitti inni kun akka milkaa'u waan isaan irraa eegamu mara hojjechuu qaban. Waldanqaruu wal dura dhaabbachuu waan akkasii kun barbaachisaa hin ta'u. Sirna dimokiraasii keessatti eenyuun ugguluu irra hin jiru. Kanaaf haala mijeessuun
bakka barbaachisaa ta'etti wanna gaafataman hunda atoomsa gochuu mootummaa kanarraa eegama. Maaliif biyya kana kan bulchaa jiru haga filannoo dhufuutti mootummaadhuma jiru kanatu bulchaa jiru. Warri kaan isa gara fuulduraadhaaf dorgomaa jiru malee ammaan biyya bulchaa jiru. Ammaaf an isaan irra jiran jaarmaaleedhaa, morkattootadhaa, wajjinis warri waliin morkatan jiru, warri wal morkatanis jiru. Maalis haa ta'u maali murteessaan murtee uummataa fudhachuudhaaf haal dursa filannoo yeroo filannoodhaan booda waa nagaadhaan akka inni xumuramu uummatarraa waan guddaa eegama. Kana bakkaan ga'uuf abbummaadhaan itti gaafatamummaa fudhatee biyyi kun akka ceessuudhaaf mootummaarraa dirqama guddaatu jireenya qaba. Mee walumaa galatti uummata Oromoof akkasumas immoo qeerroof qarree Oromootaan dhaamsisin dhaamtan akkasumas immoo jaarmiyaalee Oromoo biyya keessa jiran yeroo ammaa sochii kana gochaa jiraniif dhaamsi qabaattan maaltu jira? Egaa dursa abbaan biyyaa Oromoodha. Oromoo keessa immoo kan ba'e qarreef qeerrootu jira. Isaan kun qabsaanii waggaa hedduudha qabsaanii kanaan dhugaanii sichiin egereen biyya kanaas isaan harka jira. Kanaaf wal hubannoo tasgabbiidhaan dammaqinaan wanna isaan irraa eegamu gochuun barbaachisaa ta'a tokko kana. Kanaaf itti aansee jaarmiyaaleen Oromoo marti kan jiranii gar tokkotti luucceeffatanii gar tokkoon deemuu wajjin deemuu wal dhagahuu malee teessoo yookiin aangoo wal saamuudhaan wanni uummanni barbaadu bakka gahaa jechuun hin danda'amu. Garuu jaarmiyaaleen sagantaa mataa isaanii qabu, ilaalcha mataa isaanii qabu, imaammata mataa isaanii qabu. Imaammata isaanii karaa nagaaf bilisa ta'een uummataaf ifa gochuu uummanni kanaaf gurrasaa amma banee dhaggeeffachuu jira. Kanaaf kana jala deemanii miidiyaalee argatan hunda miidiyaalee jiru kan mootummaan haa ta'u kan dhuunfaa ta'u kan jaarmiyaalee haa ta'u kanaan hunda uf beeksisuu nagaatiin filannoo kun akka gaggeeffamu shora mataa isaanii irraa eegamu qabachuudha qaban. Akkaataa kanaan yoo ta'e egaa arba hidhuudhaa fi qallaa yookiin kirrii wal qabattee arba hiiti jedhan. Kanaaf keessumaa jaarmiyaaleen Oromoo wal dhaggeeffachuu wal jala deemuuf elaameedhaan hojii hojjechuun barbaachisaadha. Han barbaadamu uummanni akka abbaa mirgaa ta'u, uummanni akka abbaa biyyaa ta'u, dhalli kan abbaa dhalfatee haa ta'u, qabeenyi kan abbaa horatee haa ta'u, biyyi kan abbaa bulfatee akka inni ta'u kana gochuu irratti hunduu wal dhaga'uutu irra jira. Kanummoo awwaalchesuu danda'u Oromoo Oromummaa fi jaarmiyaalee Oromoo. Kanaaf kana sadan irratti walii galuudha qaban. Kanarratti walii galaan iddootti wal didamuu qabu. Kanaaf waan isaan qaban ilaalchi isaaniillee imaammanni isaaniillee adeemuudhaa kan qabu Oromoof Oromummaa irratti qofa kan hundaa'u ta'u. Sanii achi ajandaa gara biraanii jiraachuus hin danda'u. Tolee bakka kanatti argamtanii yaada kana nuu laachuu keessaniif maqaa daawwattoota keenya ONN'tiin galatoomaa isiniin jedha. Hayyee isinis galata qabdu galatan badina. Bakka ittiin siqee. Baga walumaanuu ittiin nu ga'e. Maqaa kee akkasumas immoo bakka irraa dhufte. Maqaan kiyya Caaltuu Ta'aa Abdiitiin Jaamaa. Bakkiin itti dhaladhe ammoo Harargee aanaa mi'eessoo magaalaa Asabooti. Bakkiin itti guddadhe ammoo Wallagga Dambidolloo Qeellam Wallaggaati. Bakkiin ani jiraadhu ammoo ganda laga loomii qubataa Harargee irraa baasanii achi nu qubsiisanii achittiin guddachaa ture. Bakkiin immoo itti baradhu Dambidolloo Duwwaa Sadii kan irraa dhufe. Atammas jiraatta ammoo ayyaanuma kana kabajuu dhufte waajjirri banama geessee dhufte. Asii ergan as dhufe ammoo ji'a shanaffaa keessan jira. Asuma jiraadhaa jira asumatti hojii wayiitis hojjechaa jira. Kanumaafuu ayyaanas dhagee har'a immoo ayyaanuma kana kabajuudhaaf gammannee asitti argamne. Mee guyyaa har'aa kana bakka kanatti waajjirri adda bilisummaa Oromoo banameeti jira. Mee gammachuu maalii sitti dhaga'ama yookaan immoo akka qarree Oromoo tokkootti yaada maalii qabdu? Gammachuu guddaan natti dhagame gammachuu har'arraa kan ka'e waan ibsuu waan hin dhiisus hin beeku bakka haalaan hin gammadee jira waan hin ibsus hin qabu gammachuu keessa. Mee akkamitti ilaalta sagantaa guyyaa har'aa irratti haasaa godhan irraa maal hubatta? Sagantaa har'arraa kana gammaa dura hubachaa jiru ammoo baay'een gammachuu jira. Haasamaa jiruu fi gootota keenya kadhumanii fi kan jiranis kan kaasaa jiranii na gammachiisa. Kanan boodettis ammoo ittiin ufufaa deemaa jeetin irraa qabadhee jira. Mee qarree Oromoo akka keedhaaf dhaamsa maalii qabda? Qarree Oromootiif dhaamsi ani dhaamuuf cimneetuma
qabsoo kana qabsoo gootonni keenya abbootiin keenya irra reebamaa turanii barattoonni keenya irratti dhumaniif gootota keenya meeqa irratti dhuman kana itti cimsaatuma deemnaa if duuban deebinuu deeman cimina dhaamsa dhaamaaf. Tolee galatoomi bakka kanatti argamtee yaada nuu laachuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin galatoomi isin jenna. Ayyee isinillee baay'ee naa galatooma ulfaadhaa umrii dheeradhaa. Maqaa keef akkasumas immoo bakka irraa dhufte. Ani Waaqayyoo Jaadaan jedhama. Asuma magaalaa Adaamaan jiraadha. Sadarkaa godinaattis waajjira kana banuu keessatti sadarkaa godinaatti itti aanaa ta'eetiin bakka kanatti waajjira kana banuu keessatti gahee kiyya gumaachaa jira. Mee waajjira kana banachuu keessatti mee uummataaf akkasumas immoo qeerroof qarree magaalaa kanaaf yaadati qabdu maali? Yaadni ani qabu uummatas ta'ee qeerroon magaalaa kana jiru addi bilisummaa Oromoo haalota turan sana hunda dhiibee dhufee ammaan tana dura biyyaa keessatti uummata Oromoo bira dhufeera. Haala kanaan immoo filannootti hirmaachuuf deema. Wanti isaanitti dhaamu uummata Oromootti dargaggeessa Oromootti namoota umuriin isaanii 18 ol ta'e hundatti kaardii filannoo keessan fudhattanii jaarmiyaa keessan waggaa dheeraa dhiiga lubbuu lafeetti cabsitan sana kaardii filannootiin akka isin mootummaa keessan ijaartanii akka kanaaf qophooftan waraqaa eenyummaa gandaallee fudhattanii isa santu waraqaa filannoo sana fudhachuuf isin gargaara waan ta'eef isa sana yeroon fudhadhaa kaardii filannoo keessan yeroon fudhaa yeroodhaan filannoodhaan kaardii filannootiin mootummaa keessan ijaaraa hin jedhamu. Mee ati gaheen ati waajjira kana banameera gaheen ati qabdu gara fuulduraatti waajjira kana keessatti bifa kamiin deeggaruuf? Ani dhugaa dubbachuuf taanan waajjira kana haga amma gahutti waajjira kana banuu keessattis sadarkaa godinaatti sadarkaa xaalaatti hojjechuu jira. Waajjira kana haalota garaagaraa keessa darbinee sadarkaa kanaan geenye ammas taanan haalota qunnaman hunda cabsuudhaan waajjira kana caalullee magaalaa kanattii fi iddoo garaagaraatti banaa jirra. Aanota hundatti godina kana aanota hunda magaalota hunda aanota tokkicha keessatti bakki magaalaa sadiitti itti banne jira aanota tokkicha keessa jechuudha. Kanaaf isuma sana jabeessinee itti fufna jechuudha. Torbanii waajjira eebbifna jechuudha kana booda immoo waajjira saaqametti hojii keenya ogummaa keenya beekumsa keenya dandeettii keenya hunda gumaachuudhaan hanga gatii lubbuutti kafallee uummanni keenya mootummaa mataa isaa akka ijaarratu gochuudhaaf duubatti hin jennu gatii lubbuu ni kafallaa jechuudha. Mee dhumarratti dhaamseeti uummata Oromoo bal'aatiif akkasumas qeerroof qarree Oromoodhaaf akkasumallee paartilee Oromoodhaaf dhaamseeti qabdu. Paartilee Oromoof wanni nannaamu paartilee Oromootiin kana booda carraa tokko arganneerra itti haa fayyadamnu jaa paartilee Oromootiin. Gamtaa keessan cimsaa sagalee keessan keenya osoo hin qoqqoonne filannoo kana gara uummanni keenya barbaadutti akka geessinu isa carraa isa jalqabaatti arganne waan ta'eef akkuma paartilee Oromootti paartiin Oromoo carraa argatee hin jiru kana dura. Kanaaf carraan kun isa jalqabaatti itti haa fayyadamnu gamtaa keenya uumnee sagaleen keenya uummata keenya akka qoqqoodamne goone itti haa fayyadamnu jaa. Uummata Oromootiin immoo akkuma reefu jedhee uummata keenyan isa adda bilisummaa Oromoo isa gatii lubbuu itti kafaltan sana kan lubbuu kennitaniif sana amma kaardii filannoo kennaafi ja'a salphaadha. Amma isa gatii lubbuu kennitaniif sana kaardii filannoo kennaafi amma isa kanaan gabrummaan Oromoo xumura argata jee namana waan ta'eef isa kanaan itti dhaama uummata Oromoo. Tolee bakka kanatti argamtee yaada kana nu kennuu keedhaaf maqaa daawwattoota keenya ONN galatoomi siin jenna. Isinillee galatooma fayyaa argadhaa galanni keenya bilisummaa ta'uun jaa. Mee bakka guyyaa irraan si geessin jaa. Bakka ittiin nu ga'e walumaanuu hin jaallu. Maqaa keef akkasumas immoo bakka irraa dhuftu. Maqaa kiyyaan caaltuu Oromootiin jaama kan inni itti beekamu waraana adda bilisummaa Oromootiin ture yeroo bara 90 amma immoo bakki irraa dhufnee buqqaatota naannoo Somaalee irraa dhufee as Adaamaa Gandaaraa keessa qubannee jirra jechuudha. Gammachuu waajjira adda bilisummaa Oromootii ilaaluu fi nama asitti argamee hojii kiyya kun. Mee adda caaltuu ati waraana bilisummaa Oromoo warra durii turte mee haalli qabsoo maal fakkaata qabsoon ati dabarsite hoo? Qabsoonni nani dabarse rabbiif galanni haa ga'u jaallan na biraa kutanii seenaan isaan haa yaadattu kan akka ayyaantuu dagaa gammadaa roobaa warreen seenaan isaanii yoo ol kaasan nama boocisu birattuu na biraa wareegame itti hidhameen itti tumamee itti biyyaa bahee hoggaa 24 biyya namaa keessatti dhabameen qaamni kiyyallee rasaasaan dhawamee anillee matoo ji'a tokkoon gar tokkeedha irruu namaati jechuudha garuu san keessatti hadhaa jabduu dabarsine
har'a qabsoo bilisummaa qeerroo fiddeen gammachuu guddoo daangaan qabne natti dhagama waan hin jeerraa himuu danda'u qabu. Mee uummata Oromoodhaan waan jettu jira mee dhaamsa yoo qabaatte? Dhaamsa baay'een qaba. Fi baartii Oromoota jirtu hundaafuu dhaamsa baay'een qaba. Gara tokkoon gammachuu gara tokkoonis gadda. Kan gaddaa kan duraa kanatti dhagamu. Qabsoo Oromoo tanarra Oromoon walii galtee gurra tokko taatee akka gammachuu shubbisu kana keessa obbo Lammaa Magarsaadhaa kan lammiin keenya gaachana keenya rabbiin keenya Oromoodha jee warra kalee dhaadate san har'a bakka tana keessaa dhabuun naaf gadda. Bakka takkatti qabsoon keenya garuu duraanuu waa biyya keessaan baane biyyuma jirti. Dhaabni keenya ka'ala jiru hoogganoonni keenya har'a nu dhufee qeerroo keessan nu argamuudhaaf gammachuudha. Inni biraa ummanni Oromoo kan baha jiru kan kaaba jiru kan kibbaa jiru yeroo har'aa tana keessa yeroo diinaaf mataa qaqqabannu keessan jiru kan dhumees dhume kan hidhamees hidhame yeroon amma ammoo tana manni hidhaadhaa uummata Oromootiif banamee jira manni hidhaa cufamee akka jedhamu uummata Oromootiif banamee jira qeerroon Oromoo qarreen Oromoo mana hidhaa jira jaarsi waggaa 90 mana hidhaa jira ijoolleen waggaa 11 mana hidhaa jirti jechuudha kana waan ta'eef uummanni Oromoo yeroo har'aa rafuun qabu. Nuti khabara 90 takka keessa warri keenya bishaan nu obaasu didee ifirraan warii eewu har'a gammannee dirree tanarratti alaabaa keenya uffannee keessa dhaabbataa jirra jechuudha. Yeroo amma qeerroon dammayxee dhaloonni qubee kalafaa ka'ee dhaabbatutti uummanni Oromoo mataa qaqqabatu hin qabu. Keessaa guddattee Adaamaa keessatti maqaalee lammaffaa jechuu danda'ama. Sabni biraa yeroo dammaqetti sabni Oromoo rafee taa'uun kun salphina guddaadha. Bilisummaa qeerroon fiddee kanumatti hidhamu jiru kanumatti hidhamu jiru dheengadda yeroo amma naannoo Amaaraatti qeerroon Oromoo maaliif dhumaa jirti maaliif hidhamaa jirti maaliif barnoota dhabdee mana teessi yeroo kanatti uummanni Oromoo mataa ol qabatee haasa'ee fedhii hiree fi murteeffatu keessa jira dhaabni tokko nuun murteessu uummanni Oromoo hiree fi murteeffatu keessa jira jechuudha yeroo kanatti qeerroo teenya harka qabannee cinaa dhaabbannee gaachana wabii bilisummaa taanee mul'atuudhaaf uummanni Oromoo bakka jiru dammaqaan ka'ee ija banatee ilaaluu qabu. Wajarra bilisummaa Oromoo baname ogiijuu uummanni galee rafuu jechuun salphina. Amaarri daabboo godhee dirree ogii dhaabbatu nuti waan keenya uffannee gabba'uudhaaf maaf salphanne. Wanni kun waan keenya waggaa 150 Oromoon kan dhabamaa jirtuuf kan dhumaa jirtuuf goonni har'aan tana diinni ol qabee Taaddasaa Birruu Waaqoo guutuu jeefalamee irratti falmaa jiru alaabaa kanaaf wareegamaa jira. Kanaaf dhabaman. Isii tana dhoysaniiti. Goota mataa ol qabanii uummata Oromootiin sobaa jiran uummanni Oromoo sobamuu hin qabu. Waan gootan keenya kalee irratti wareegaman Oromoo abbaatti ta'uu qaba Oromoo irra falmatuu qaba. Diinni nu dura qabee nu sobee maqaa gootaa nu dura qabee nu gowwoomsu uummanni Oromoo gurra kennuuf hin qabu. Yeroo filannaati yeroo hiree fi murteeffannu dammaqaan as bahee qeerroo jala dhaabbatee qeerroo warra kalee harki isaa xurii hin qabne warri miilli isaanii hirmaata hin qabne arraanni isaanii hirmaata hin qabne dura kaa'ee waan keenya itti aanee eegganne nuti qabsoo bakka tanaan geenye dirree mataanas jirra har'a garuu kan nu dura jiru qeerroo isaan caqabnee jala yaa'aa jirra uummanni keenya warreen qabsaa'onni akka fayyaalleen lakkoofsan qaban guutuu jira asbaanii qeerroo jala gurmooyinee kaanee manguddoo fi aayyoo fi abboon keenya hundi bahanii qeerroo jala dhaabbannee jecha qeerroo dhaggeeffannee dura dhaabbannee filannoo teenya bakkaan gaatuu qaba dhaabni keenya waan fedhee taanaan uummanni Oromoo isaaf jira isa cina jira gurraan isa dhagahaa jira sodaa tokko malee bakka fedhetti yaada isii qabu uummata Oromoo akka gurraan qabuun dhaamsa dabarsaaf dhaaba keenyaafis ni jirraaf nuuf jiran wajji jirra qeerroon haa jiraattu barri bara bilisummaa xumura gabrummaati hireen ta qeerrootiin jaa galatooma. Ayyee galatoomi maqaa daawwattoota keenyaa ONN'tiin ulfaadhu siin jenna bakka kanatti argamtee yaada waan nu laatteef. Isinilleen ONN gurraa ijaaf gurra uummataati uummanni ijaaf gurra isinirra kaatee waan isin dhaggeeffataa jiruuf galatoomaa jabaadhaa yaada qeerroof qarreedha yaada abbootii keenya daddafte wal jalaan kan guyyaa tokko guyyaa lama hin jenne otoon ifannee uummata keenya akka gurraan geessan kanaan dhaamsa isiniif godhaa galatoomaan isiniin jaa. Tolee baga guyyaa irraatiin si ga'een jedhaan. Leen baga walumaan nu ga'ee hundi keenya iyyuu. Maqaa keef akkasuma immoo bakka irraa dhufte. Maqaan koo Dachaasaa Burruuseen jedhama. Ani jiraatuma magaalaa kanaati naannuma kanatti dhaladhees dhaloonni keessa naannuma kana. Mee guyyaa irraa kana maaltu taanaan kan bakka kanatti argamte?
Guyyaa irraa eebba waajjira adda bilisummaa Oromoo magaalaa Adaamaatti kan nuti hawwii guddaadhaan eegaa turre har'a asitti eebba jedhamee waan ta'eef torbee tokko ol iddoo kanatti deddeebinee waa hunda mijeessaa turre sababa sana kanarraa asitti argame. Mee ati akka qeerroo tokkootti maal gochaa turte gara fuulduraatti immoo maal gochuufidha kaayyoon kee? Ayyee akka qeerroo tokkootti wareegama hedduus kafallee mana hidhaattis jireenya keenya dabarsineerra waggaa jaawol mana hidhaatti dabarsin jira. Sababni isaa waa hatee miti durba gudeedee miti miidhaa addaa hojjedhee miti dhimmuma saba kanaa miidhama saba kanaa hacuucamummaa saba kanaa maaliif sabni kun maaliif deegama yeroo mara kan jiru waan mormeef qofa na hidhanii waan sana hundaa dabarsee har'as geenye jirra. Har'as waan irra geenye hin qabnuuti jabaannee itti fufuudha qabna. Qeerroon Oromoo guutuun jabaatee hirreessaa jabeeffatee yaadan tokko ta'ee qalbii wal qabaatee bakka jirtu wal yaadatee jabaatee kara fuulduraatti wal ijaaree itti fufuu qaban jira. Kana filannoo dhufaa jiru irratti addi bilisummaa Oromoo galmaa'ee jira. Filannoo kana immoo seeraadhaan akka filatamuu fi gama isaatiin qophii hundumaa xumuraati kan jiru. Ati mootummaarraa maaltu eegama yookaan immoo uummata Oromoorraa immoo maaltu eegama? Qarree fi qeerroo Oromoorraa immoo maaltu eegama? Filannoon kun seeraan akka galma ga'utti yaada jedhu irratti maal qabda? Qarree Oromoo fi qeerroo Oromootirraa wanni eegamu dammaqinaan hirmaachuudha qaba dhimma kanarratti. Jaallan keenya lubbuu isaanii deebiin qabne lubbuu qaalii kaffalanii jiru dhimma kanaa fi saba isaaniitiif. Nuti garuu asitti waan kanarratti hirmaannee dammaqinaan hirmaannee waan kana kan keenya gochuu irratti ammallee hanqinni ni jira. Kanaafuu qeerroof qarreen Oromoo dammaqinaan hirmaachuudha qaban jedha. Filannoo kana sirnaan eeggachuudha qaba. Sagalee isaadhaa eeggachuu fi kabachiifachuudha qaban jedha. Gama biraatiin mootummaarraa wanni eegamu inni armaan dura wal soobuu fi wal sossobuu sun taatu dubbiin har'a fiixarra geesseerti. Kanaaf waan akkasii sana dhiisee egaa filannoon kun filannoo demokraatawaa ta'e jedhe sirna demokraatii kan gaggeesse jedhe waa hunda qajeelchee karaa demokraatii fidee waan hunda mijeessuu lammii biyyattii tanaaf akka lammii tokkotti lammiin waan fedhe kan isaaf ta'u filachuu mirga qaba waan ta'eef waan hundaa fakkeenyaaf amma waraqaa eenyummaa gandaa qeerroof qarreen argachuu irratti rakkoo guddaatu jira jechuudha keessattuu akka magaalaa kanaatti jechuudha. Kanaafuu waan sana hunda haala mijeessee isa asiifachi qabu sana dhiisanii kana hundaa mijeessaniitu filannoon kun filannoo demokraasii yoo bifa demokraatawaadhaan dorgomaniitu mo'ate mootummaa biyya bulchaa mo'ates mo'ate yoo kan ittiin dorgomaa jirus immoo faallee isaadhaan mo'ate harka kennee harka ol kaasee karaa nagaatiin kennuu danda'u qaban jira mootummaadhaaf kanan dhaamaaf. Dhumarratti uummata Oromoof akkasumas immoo qeerroof qarree Oromoodha waan jettu yoo jiraatu. Guddoo galatoomaadha. Qeerroof qarree Oromootii fi uummata Oromootiin maal jechuun qaba? Waa hedduu agarree jirra. Kanaan duras waa hedduu keessa dabarree irraa sobamuu hin qabnu sossobamuu hin qabnu. Yeroo biddeen itti gamnaa lama gubatu jedha Oromoon mammaaku. Kanaafuu biddeen keenya lama gubachuu hin qabu. Carraan keenya lama nu jalaa gubachuu hin qabu. Qeerroof qarreen Oromoo uummanni Oromoo dammaqinaan waan isaaf ta'u irratti dammaqee hirmaatee waan kana galmaan ga'uu qabsoo uummanni Oromoo jaallan keenya lafee isaaniitti cabee dhiigni isaaniitti dhangalee kana galmaan ga'uudhaaf dammaqinaan hirmaachuudha qaba. Ammallee ni hafa hirmaachuudha qaba jedha keessattuu qeerroo Oromootiin. Manuma dhugaatii fi mana maatiitti bobbaanee hunjimaa fi kaan gaarii jalatti bobbaanee ittuma dhiisnee achitti hafoo doon taane dammaqinaan haala yeroo irratti dammaqinaan hirmaannee maaltu deemaa jira diinni maal nutti deemaa jira nuti immoo maalirra jirra maal gochaa jirra kan jiru kana sammuu isaadhaa deebi'ee ol gaafachuu qaba. Kanaafuu dammaqeetoo naannoo ofii dhiqfachuu qaba. Carraa hiree isaadhaa kan boru har'a mirkaneeffachuu qaba waan ta'eef qeerroof qarreen Oromoodha kanarratti jabaataniitoo dammaqinaan hirmaannaa gochuu qaban jira. Tolee hirmaata ayyaana kanaa taatee bakka kanatti argamtee yaada kana nu kennuu keedhaaf maqaa daawwattoota keenya ONN'tiin galatoomi isin jenna. Isinillee guddoo galatooma baay'ee isin jaallannaa gurra uummataati sagalee uummataa kan uummata cunqurfamee hunda kan dhageessisanii illee jabaadhaa umrii dheeradhaa hojiin keessan bifuma kanaan itti hacamu jabaadhaa isin jaasin galateeffadha isinillee. Tolee bakka guyyaa irraatii si ga'een jedha. Baga jumaan nu ga'e
Maqaan kee akkasumas immoo bakka irraa dhufte? Maqaan koo Abdurrazaaq Seen jedhama. Asuma magaalaa Adaamaa jiraadha. Guyyaa irraa kana waajjira adda bilisummaa Oromoo banattanii jirtu mee maaltu sitti dhaga'amaa jira waajjira kana barachuudhaaf? Ani guyyaa irraa baay'een gammade. Maaliif yoo jettan uummatni Oromoo Adaamaa jiraatanis kan naannoo isaa jiraatanis magaalaa Adaamaa kana keessatti waajjirri isaa banamuudhaaf waan banameef hundinuu asitti dhufee walga'ee waan barbaadu hojjechuu akka danda'u baay'een gammadadha. Wanti jechuun barbaadu. Ati akka qeerroo Oromootti wanti kanaan dura gochaa turteef akkasuma immoo gara fuulduraatti wanni gochuuf hawwii qabdu maali? Ani gara fuulduraatti amma hanga filmaana kana ga'utti filannoo boodatti wanti aan hojjetu waan guddaatu jira. Maaliif hanga filannoon kun ga'utti jechuudha. Amma yeroo ammaa kanatti warrootaaf filannoodhaaf waraqaa eenyummaa hin qabne akkasumas gara gandaatiinis ta'ee qeerroo filannoodhaaf akka dhiyaatan warra waraqaa eenyummaa hin qabneef waraqaa eenyummaa baasuudhaaf akka baafatan gargaaruuf akkasumas akka filmaana kan adda bilisummaa Oromoo akkamoo abdii guddaan qaba. Mee filannoo dhufaa jiru kana qeerroof qarreen Oromoo haala kamiin filannoo kana milkeessuu qabaa jedhe? Haala nagaa ta'een milkeessuu qaba. Hundinuu qeerroof qarreen Oromiyaa waajjira asitti nuuf baname kana dhufee waa'ee filmaana isaa kana mari'atee filannoo kana adda bilisummaa Oromoo akkamoo abdiin qaba. Mee dhumarratti dhaamsa yookaan immoo ergaa yoo qabaatte qeerroof qarree akkasuma immoo uummata Oromoo bal'aa waan jettu yoo jiraate? Dhaamsaan qabu uummata Oromoo hundaaf bakkee jirtanitti hundatti filmaata kanaaf waraqaa eenyummaa keessan ganda jirtanitti bakkee jirtanitti baafattanii akka filmaata kanaaf qophooftan ji'a xiqqootu nu hafe ji'a 5 akkasitti nu hafe akka qophooftan akka mo'onus abdii qaba. Tolee bakka kanatti argamtee yaada kana nu laachuu keetiif maqaa daawwattoota keenya ONN dhaan galatoomi jedha. Galatoomaa isinis miidiyaan keenyas nuuf galatoomaa. Baga guyyaa irraa waajjira banachuu kanaatiin si ga'e. Baga waliin nu ga'e. Maqaa kee akkasumas immoo bakka irraa dhufte? Maqaan koo Indaaluu Gooboo Abdiin jedhama. Bakki inni irraa dhufe asuma Adaamaadha. Magaalaa Adaamaati. Mee guyyaa irraa waajjira keessan kana banattanii jirtu. Waajjira keessan yoggaa banattan kana haala kamiin ilaaltu? Baay'ee gammachuu guddaadhaan kan waggoota dheeraadhaaf dhabnee turre yookaanis baroota dheeraadhaaf garbummaa jalas kan turre bara dheeraafis carraa kana dhabnee kan turre qabsoo hedduun ergatti wareegamee booddee haala kanaan akka kanatti argachuu keenyaaf gammachuu guddaa nutti dhaga'ama. Meeqa addi bilisummaa Oromoo filannoo biyyaalessaa baranaa irratti hirmaachuuf jedha. Gama isaatiin qophii waan xumuraa jiruudhaaf gama uummataatiin immoo maaltu irraa eegamaa jetta? Akkasumas immoo mootummaa irraas maaltu eegamaa jetta? Gama uummataatiin namoonni hundinuu qeerroonis kan ta'e uummata keenya kan ta'e hundinuu yeroodhaan waraqaa eenyummaa isaa qabatee waraqaa eenyummaa kan hin qabne baafatee qophaa'ee haalota kanaan eeggachuutu irra jira. Gama mootummaan immoo wanti jiru walaba godhee filannoo walabaa gochuutu irra jira jechuudha. Dhumarratti dhaamsa yookaan ergaa yoo qabaatte uummata Oromoo akkasumas immoo biyya keessaa biyya alaa ta'an yeroo kana televezyiinii inni daawwachaa kan jiraniif ergaa dhaamtu yoo qabaatte? Ergaan naamu uummanni Oromoo ammas haala kanaan jiraatu malee qabsoosaa waan hin xumuriinii fi uummanni Oromoo bakka jiru hundumaati qabsoo karaa nagaa kana haala jiruun wanta barbaachisu hundumaatiin cina dhaabachuudhaanis gargaarsaanis yoo ta'e akkasumas immoo humnaanis waanuma qabuun uummanni Oromoo wal bira dhaabatee dhaaba kana bira dhaabbatee dhaaba kana galmaan ga'achuutu irra jira. Jira jedhamee kan saba Oromootiif abdatamu tokkoof tokko adda bilisummaa uummata Oromooti. Aarsaa guddaas kan kaffale qabsoos ta'u wareegamas ta'u lubbuu isaa kennee daggala kan ture har'as immoo diddaa waan hundumaatiin kan argisiisaa jiru qeerroo Oromootii fi adda bilisummaa uummata Oromooti. Kanaaf iyyuu uummanni Oromoo immoo dhaaba qabu kana kunuunfatee wanta qabu qabeenyaanis jireenya isaatiinis waan hundumaanis kana bira dhaabatee galmaan ga'achuu qaba. Filannoofis haala gaariitiin qophaa'ee eeggachuu qaba jechuudha. Tolee baga guyyaa har'aan si ga'e. Baga hojjumaan geenne duraan dursee miidiyaa walabaa, miidiyaa bilisa, miidiyaa Oromoo fi Oromiyaaf ta'u hedduu galatooma isiniin jenna. Maalii ayyaana kana dhuftaniiti
isa kanallee kabajachuun keenya adda bilisummaa Oromoo biiroo isaa dhuftaniiti nu dubbisuun keessanii baay'ee galatooma. Hireen Oromoo hiree Oromoo murtoofti. Oromoo waltaanee sochoonee walumaan hireen teenna tadhumaa tana waan taateef bu'aa tokko argachuu qabannaa. Callaa tokko gabareen tokko callaa bara yoo qote callaa gaarii yoo arganne kasaaraa taati. Hireen Oromootuun walitti dachaatee hiree dhumaa hiree gadaa xumura gabrummaa nuuf ta'uu qabdii jedhee yaadaan akka kiyya. Dhumarratti dhaamsa yoo qabaatte. Ani dhumarratti wanti dhaamu Oromoon bootaa jirtu wal ta'uu qabdi. Addi bilisummaa Oromoo akka abbaa biyyummaa ofii daran bara kana mirkaneeffatu guutuu koonfidaansii hundaan haasaa baay'ee akka murteessee jira. Akka addi bilisummaa Oromoo abbaa biyyaa ofii mirkaneeffatu abdii guutuun haasaa Oromoon guutuunis waan haqaan deemaaru abbaan haqaa handhuurri isaa lafeen isaa waan asitti cabdeef isa abbaan biyyaa jedhee murteessa. Tolee sitti argamtee yaada nu laatteef maqaa daawwattoota keenya ONN galatoomis hin jenna. Hayyee anillee qeerroo bilisummaa Oromootiin nuuf jiraadhaa gadaa xumura gabrummaati bilisummaan waliin nu agarsiisu. Baga guyyaa har'aatiin si ga'e. Baga waliin ittiin nu ga'e walumaan. Maqaa keef akkasumas immoo bakka irraa dhufte. Maqaan kan koo Abdurrazaaq Abaazuu Abbaa Garoo jedhama. Godina Jimmaa Aanaa Gommaa Ganda Uummoo Guruddee kiiloomeetira Aggaarurraa kiiloomeetira 10 kan fakkaattu amma Adaamaa qeerroo Adaamaa ta'ee jira. Guyyaa har'aa kana addi bilisummaa Oromoo magaalaa kanatti waajjira ifatti banachuu isaaf akkamitti ilaaltate? Gammachuu adda ta'e adda bilisummaa Oromoo ergasii kan akka bineensaatti fuulleetti eenyu taa'amaa jiru haariyamaa ture. Amma immoo galanni isaa haa ga'u. Amma immoo asitti banatee ija keenyaan argine jechuudhaaf baay'ee guddaa ittiin gammadee kan amma. Mee qeerroo fi qarree Oromoo akkasumas uummata Oromoo waan jettu qabdaa? Dhaamsa dhumarratti dhaamsa uummata Oromootiif qeerroo Oromoo qarreedhaaf akkasumas uummata magaalaa Adaamaatiif illee kan dhaamsa dhaamu tokkummaan barbaachisaadha. Waraqaa eenyummaa ijoolleen Oromoo qeerroon Oromoo tokko illee hin qaban. Filannoo kanarratti illee tokkoomni akka adda bilisummaa Oromoo akka filanii akka inni mootus abdiin qaba. Qeerroon Oromoos illee marii guddaarra jira. Ammallee mattaawaqaan illee akka kennamuu fi hundi keenyayyuu ittiin koorraa adda bilisummaa Oromootti itti gammannas itti boonnas. Bakka kanatti argamtee yaada nu laachuu keetii maqaa daawwattoota keenyaan galatoomis hin jenna. Isinillee baay'ee galatoomaa ONN nu fiddanii akkanas interview nu gochuudhaaf isinillee baay'ee galatoomaa nu jiraadhaan jedha. Baga guyyaa har'aatiin si ga'e. Baga walumaan nuun ga'e maqaan kiyya Umar Ahmad jedhama. Akkasii kutaa magaalaa Boolee irraa Adaama. Duraan dursee guyyaa har'aa ga'uudhaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Inni biraa immoo ani dhaamsa gabaabaadhaan qaba. Dhaamsi gabaabaan ani qabu dhaaba adda bilisa Oromoo jechuun adda keenya eenyummaa keenya kan kaleessa goototaa fi jaalleewwan meeqatti kolaafamanii itti wareegamanii kan amantaan osoo itti adda waliin qoodin eenyummaa isaaniitiif jecha itti wareegamanii boolla tokkotti awwaalamanii dhaaba kana gadi dhaabni kun qabsoo irra ture hanga irratti humna qabu uummanni Oromoo abbootiin qabeenyaa fi hawaasni Oromoo waan qabnu cinaa dhaabbannee diinagdeedhaan sossoosu miidiyaa kanaaf fakkeenya wanni biraa fi gaazexeessitootaa fi hojjettootaa fi mindaan kan kafalamu mallaqni hidhaate dhaabni adda bilisa Oromoo hojii irra turre kanaaf hawaasni Oromoo hundi isaa deeggarree inni biraa ammoo hawaasni Oromoo hundi isaa deeggarroodha. Inni biraa ammoo dhaabni adda bilisa Oromoo magaalaa Adaamaa dhufuun hawwii fi abjuu keenya isa guddaa ture. Maaliif as keessatti wanni geggeeffamaa turee fi wanni adeemsifamaa jirus waan beekamuudha akka guutuu biyyatti. Kanaaf dhaabni adda bilisa Oromoo asirratti gadi bu'ee hojjetus qaba. Asirratti gadi bu'ee dargaggeessa cimsee dargaggeessa hundi isaa qeerroo bilisummaa Oromooti gadi bu'ee cimsee harkatti qabatee fuulduratti ce'uu qaba. Inni biraa ammoo fuulduratti wallaansoo guddatu isa eeggata. Baatii muraasaa booda gara filannootti deemna. Filannoo kanarratti uummanni keenya hawaasni Oromoo fi qeerroo fi qarreen Oromoodha. Abbaa filannootu beeku. Kan Oromummaaf jedhee hangarraa biyya ganee fi biyya haalallee kan biyya ceesisuudhaaf hangarraa ofiisaaf daaraa ta'aa ture kan daaraa ta'aa jirus kan hangarraa maqaan shororkeessummaa irraan ka'inii fi kan hangarraa qeeqamaa fi jibbamaa ni beekna waan ta'eef adda bilisa Oromoo jechuun eenyummaa keenya kan kaleessa hangarraatti eenyummaa keenyaan dhaabbataa waan ta'eef guutuun keenya dantaa siyaasaa irratti fi
garagaraatti walaaqee kan malee guutuun keenya gadi dhaabbannee cinaa dhaabbannee filannoo akka seenan filannoo cinattis akka cinaa dhaabbannee dhaaba keenya akka ceesifannu hayyootaan hoogganaman hayyuu duree hedduu fi goototaa fi qabsaa'ota hedduu keessaa qabani kanaaf haa ceesifnu jedha galatooma itti aansee ammoo miidiyaa ONN iddoo kana dhuftanii jalbultii irraas dhuftanii asitti argamtanii sagantaa kana dabarsuudhaaf guddaa galatooma yoo danda'ame qeerroo fi qarree Oromiyaa irra deemaa rakkoolee jiru akka ifa baaftaniif abdiin qaba guddaa galatooma. Bakka kanatti argamtee yaada nuu laachuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaan galatoomi jenna. Baay'een galatoomi jedha. Bakka guyyaa har'aatiin isin ga'e. Baga isinilleen guyyaa har'aa nagaan karaa gaarii si fide. Maqaan keessanii akkasumas immoo bakka irraa dhuftan. Maqaan kiyya Jaamboo Qumbii Dugoon jedhama. Iddoon inni dhufe immoo Shawaabaa Aanaa Boosat ganda Dongoree Rufeetiiti. Mee guyyaa har'aa waajjira banattanii jirtu gaagaajii waajjira keessan kana yeroo banattan gammachuu akkamitti isinitti dhaga'ama? Gammachuun har'aa kuni kana jedhamee kan himamuu miti ani qabsoo kanatti kanan galee har'a hammataan kiyya yookaan rifeensi kiyya lama ta'e kanaa miti yoggiisan kara ijoolleeti waa hedduu keessa dabarree har'a as ga'uu kiyyaaf gammachuu kana jedheetoo haasa'ee fidhitu na bira ga'eetoo jira baay'isee gammadee jira kanaaf gammachuu kiyya akkin itti ibsu waboon yeroo baay'ee bosonattis beela'ee dheebotee boolloo sardiida waraabichaa keessa galee qabsaa'onni gugurdoon warroonni hedduun isaanii nafsee isaatiin wareegamanii har'a asiin nugaanii jiruun nulleen qabsoofnee keessattis alattis qabsaa'aa turre har'a immoo qabsoon kun ijoollee weellistoota kan akka Caalaa Bultumee kan akka Caalaa Daggafaa akka Tiiqaa Tafarii dubartoota keessaa immoo akka Hawwii Tasarraa kan akka Seenaa Faanti kan akka Darribeedhaa Faanti dubartoonni garaa qeerroo qarree keessa seenanii qabsoo isaan waan hedduu hojjetan weellistoota kana jedhee lakkaa'ee biran geenye dheechati hallayyaa keessa bulaa badhee beelaa dheebochaa akka bineensa wajjin badhee bulaa kanaan nugaan kana seenaa kana tokkoon guddaan xinnaan akka hin dagannetti tokko dhaamsinan qabu kana lammaffaa immoo Jininaar Taaddasaa Birruu Faanti akka Jininaar Waaqoo Guutuu kan akka Magarsaa Barii Faanti gootonni nama 10 ta'anii iddoo tokkotti dhumassan akka hin daganne gootota Oromootiif wanti nan dhaamsa dabarsu kana qarreef wanni dabarsu kana qeerroodhaaf wanni dabarsu kana hayyoota keenya kan akka Dr. Mararaa Guddinaa Faanti saba Oromootiif hidhamaa ture dhaanamaa ture kan akka Olbaanaa Leellisaa amata 11 maqaan isaatiif dhokatee kan akka Baqqalaa Garbaa kan akka Baqqalaa Nagaa manatti hidhaa ture sun hidhaa sun akka hin deebine uummanni Oromoo halkan guyyaa jabaanne kaanee qabsaa'uu qabna jedhee wanti nan dubbadhu kanaan. Galatooma bakka kanatti argamtanii yaada kana waan nu laattaniif maqaa daawwattoota keenyaan ulfaadhaa isiniin jenna. Isinillee galatooma bareedinuma kana wajjiniin umurii 120 qabee jira. Galatooma. Guyyaa har'aa kanaan isin ga'e. Bakka wajjin hin geenye bakka kanaan nu ga'e waan jedheeta waaqa dura galateeffadhaanis. Mee guyyaa har'aa kana bu'aa bahii hedduu dabarsitanii guyyaa har'aa kana waajjira banattanii jirtanii waajjira adda bilisummaa Oromoodha. Mee barootan darban kana keessatti waa'ee qabsoo keessatti maal yaadattu? Qabsoo kanaanallee miti baay'ee kan qabsaa'ee kanaan qabsoo kana ga'e abbaa kiyya Daadhii Fayyisaati. Inni baay'ee biyya kana qabannaa kana baay'ee godhee waan guddaa jedhee nuunuu ijoollee taaneetoo baay'ee waan guddaa godhuuf barbaadan kanarraan amata waggaa 5 hidhamee baay'ee waan rakkoon itti dhufee qabeenya isaatis haati tiyyas galgalas ganamas makaraa ishee agartee mana hidhaa sanitti baay'ee wannoo jettee. Bara meeqadha waan kun ta'uun? Gizee Haayile Sillaaseeti. Silxaanarraa nu baasutti jeet Haayile Sillaaseen wannoo jedhe. Gizee san. Mee rakkoo maalii keessa darban bu'aa bahii maalii dabarsan isaan? Baay'eedhaan biyya kiyya jedhee odoo hojjechuutti jiru nu gala mangistiin wannoorraa nu kaasuuf jedhanitti qabamanii hidhaman. Asii Adaamaa kana fuudhanii hidhan. Waggaa 5 itti faradan. Waggaa 5 kana muluu ishiin
asii shaggaritti har'as borus sinqii deddeebifti amata shammulu amata shanaffaa irratti hiikamee ture amma boodarras ishiinis qabeenya isaatis wanna hundumaa fitee ishiinis dhibamtee dhiyoo kana duute ishiinis amma kan jiru ana tattisaa kan dura ana baay'een ani abbaan kiyya waan kanas odoo argee baay'een gammadaayu kanaan nu ga'uun isaa waaqni baay'ee waaqan galateeffadha malee kana caalaa waan dubbadhu hin qabu. Mee gara fuulduraatti harmootii Oromoof akkasumas immoo uummata Oromoo bal'aatiin dhaamsa yoo qabaattan. Ilmaan Oromooti inni hoggaa jiru sani nu hundumaa wajjininu ama karrayyuunii fi yofumaafuu hoggaa wal lolanu achi dhaqee araarsee hundumaa wajjininu akka hundumaa of godhee hundumaa wajjininu buluun nutti jira. Hundumaa qabannee buluun nutti jira jedhee akkasitti waan hundaa araarsayu jaarsa ta'e dheeraa irratti akkanatti araarsee Taaddasaa Birruu wajjin deemanii karrayyuu irratti ofii wal lolanii baay'ee tokko taanee biyya tana ol guddifne jedhee baay'ee yonnoo jedhee abbaan keenya akkasitti dabarsee. Dhumarratti dhaamsa qabdu waan jettan. Wannoo kana maalan jaa nuyi biyya kana baay'ee guddifnee maqaa isaanii kan baay'ee kaafnee of fuuldur waaqni waan gaariidhaan nu haa ga'u jeetan waaqaan kadhadha. Tolee bakka kanatti argamtanii yaada waan nu laattaniif maqaa daawwattoota keenyaan galatoomaa isiniin jedha. Anis baay'een isin galateeffadha baga rabbi isin galatoomaa. Ani Battee Urgeessaan jedhama. Waajjira adda bilisummaa Oromoo muummeetti qondaala ijaarsaa fi siyaasaati. Tolee jaalbattee beesi qondaala siyaasa adda bilisummaa Oromooti akkasumas immoo amma guyyaa namoota kanatti argamtanii waajjira kana bantanii jirtu mee waa ba'iin rakkoon haala qabsoo keessatti dabarsitanii guyyaa irraa keessa maal fakkaata? Bu'aa ba'iin baay'eedha. Sama irraan dubbannu haa ta'uti wanti har'a irra geenye injifannoo guddaadha. Akka godina Shaggar Bahaatti har'a kan argitan kun waajjira guddicha akkasumas waajjira bulchiinsa magaalaa Adaamaa akkasumas aanaa Adaamaati. Waajjira sadiitu iddoo kanatti gamoo kanarratti baname. Walumaa galatti garuu akka godina Shaggar Bahaatitti waajjira gara 16 banamee hojii eegaleera. Dukam torbee darbee eebbifame. Kaleessa Fengadda Bishooftutti banameera. Torbee lamaan keessatti eebbifama. Mojoo irrattis akkasuma banameera hojii jalqabeera innis torbee lamaan har'aa kan eebbifamu. Adaamaa gaa har'a eebbifamaa jira akkasuma Boosat Walanciti irratti banameera innis eebbisaa yeroo iyyootti godhama. Aanaa Boosat keessatti magaalota adda addaa irratti banamee magaalaa akka Bofaa, magaalaa akka Doonii irratti, Awaash Malkaasa irratti banameera. Awaash Malkaasa fi Bofa irratti abbootii qabeenyattu waggaa tokkoof kan Awaash Malkaasaa tola gamoosaa laatee Bofa irratti immoo lafa qabeenya isaa abbaan lafaa tokko qabeenya isaatirraa qoodee adda bilisummaa Oromoodhaaf kennuudhaan uummanni immoo ba'ee waajjira isaa ijaarrate kunis waan addaati. Gara kibbaatti yoo deemnu immoo magaalaa Botee irratti kaleessa Kanaanaa Booraa eebbifamee jalqabeera. Magaalaa Makii duruu jira irra deebi'amee banameera. Innis torbee lamaan har'aa eebbisaa godhamee hojii jalqabeera. Kan Baatuu, Adaamii Tulluu fi Bulbulaa banamee hojii jalqabeera. Eebbisaanitis akkasuma tartiiba qabatanii jiru. Walumaa galatti godina Shawaa Bahaa keessatti yookaan Shaggar Bahaa keessatti magaalota gara 16 irratti waajjira adda bilisummaa Oromoo saaqamee jira. Caffee Doonsaa dagadheen ture. Caffee Doonsatittis akkasuma waajjira adda bilisummaa Oromoo banameera. Kanaaf haalli waliigala jiru baay'ee gammachiisaadha. Bu'aa bahii keessa dabarre caalaa injifannoon har'a irra jirru baay'ee gaariidha. Kunis kan ta'e addatti horii addaa argannee otoo hin ta'in hirmaannaa uummanni naannoo godhuun iddoo hundumattuu qophii uummanni kanaan dura lafa jalatti ijaaramee qabuun bakka jirurraa
socho'ee uummanni aanaa isaatti waajjira saaqqachaa jira. Egaa kan itti aanu torbee uffoo kana keessa torbee guutuu waajjirri adda bilisummaa Oromoo Arsii Lixaa irratti magaalota adda addaa irratti ni banama. Kunis qophii isaanii xumuranii jilli tokko gamas bobba'ee jira. Gara Oromiyaa dhihaatittis kibba dhihaatittis akkasuma jaal Toleeraa Dabaatiin kan durfamu jilli tokko bobba'ee jira. Isaanis waajjira Bunnoo Baddallee fi Lubaaboraa Jimmaa iddoowwan garaagaraatti waajjira banaa jiru. Egaa amma haalli ho'aadhaan uummanni bahee waajjira banuun kun tokko uummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo jalatti ijaaramee sababa seerawaa tokko tokko irraa kan ka'e sochiin isaa danqamee kan ture ta'uu isaati. Sanatu amma ji'a tokko as heeyyamni boordii filannoo irraa argamnaan dhooyee bahaa jira malee waan addaa tokko miti. Gara biraatiin immoo uummanni kun dhaabni kun kan kooti jecha qabeenya isaa baasee iddoo adda addaatti waajjira saaqqatee eebbaaf qofa hoogganoota yeroo waammatu argina. Sochiin har'aa asitti argitan kun hundumtuu kan qindaa'ee, kan tiinfamee, kan deeggarame hundumti isaatu deeggarsa uummataa bal'aatini. Shawaa kaabaa yookaan shaggar kaabaa keessattis akkasuma waajjirri iddoowwan adda addaatti banamaa jiru. Kun hunduu haamilee uummanni Oromoo dhaaba kanaaf qabu caalatti kan agarsiisudha. Godina shaggar kaabaa keessatti agaaraatti gara waajjira 16ffaatti banaa kan jirtan mee rakkoon isin mudate jira waajjira kana banuu keessatti? Egaa waajjira kana yeroo bakka adda addaatti bannu rakkoon adda addaa inuma jira. Hubannoo dhabuurraa qaamni mootummaa iddoo adda addaatti tokko fakkeenyaaf Walancitii irratti eega baanarii isaanii maxxanfataniin booda halkan humna poolisiitiin bahanii baanarii sana buqqisanii turanii. Haa ta'uti garuu uummanni naannoo bahee jaarmiyaan keenya achi jiru bahee gaaffii seeraa hiyyeessee wanti sun sirraa'ee jira. Naannoo Maqiitittis akkasuma waajjirri kanaan dura saaqamee ture saamsamee yeroo hedduuf ture. Yeroo torbee lamaan yeroo sagantaan achitti godhamullee danqaan adda addaa uumamee ture. Waluma mariidhaan karma seerawaatiin sirna qabeessan itti deemnee isaan sana milkeessuu dandeenye. Akka magaalaa Adaamatittis sagantaan har'aa kun yoggaa yaadamu danqaan adda addaa tureera. Hubannoo dhabuurraa bulchiinsonni naannoo hubannoo dhabuurraa abbaa gamoollee maaliif gireessite jechaa doorsisuu wanta akkas fakkaatu tureera. Haa ta'uti sana hubannoo kennaa abbaan qabeenyatis akka seeratitti sartifikeettii boordiin filannoo laate argee sanas qabatee bakka bu'ummaa seerawaa adda bilisummaa Oromoo qondaala isaas jiru kenne hubatee karaa seeratiin kireeffate sanuma itti himuudhaan hanqinoonni gara hubannootiin jiran guutamaa jiru jennee abdanna. Egaa caalaatti nu gargaaraa jiru bakka baay'ee irratti bulchiinsi naannoollee bakka adda addaati irratti nu gargaaraa jiru. Harki irra caalu bakka 16 kana keessaa bakkootaan maqaa dha'e kanaan ala iddoo baay'ee irratti kan caalu deeggarsumaa fi waan adda addaa waan nu barbaachisu akka guuttannu nu gaafatuun ala danqaan cimaan hin uumamne jechuudha. Tolee, filannoo biyyaalessaa dhufaa jiru irratti adda bilisummaa Oromoo eeyyama argatee jira. Mee gama keetiin mootummaa irraatiin maal eegama filannoon kun nagaatiin akkasumas immoo uummata irraatiin maal eegama jedhu? Egaa uummanni akkuma amma jalqabetti hirmaannaa isaa dhaaba isaaf ta'u dhaaba kanaan dura dantaa isaatiif jecha wareega adda addaa baasee ilaalee akka filatudha. Akkuma waltajjii irraa ibsamaa turaniif dhugaa fi soba yookaan dharaa gargar baasee akka filatudha. Uummanni immoo kana ni beeka. Akka adda bilisummaa Oromootti adda bilisummaa Oromoo yeroo baay'eedhaaf filannoon ala ture. Kun yeroo jalqabaati akka adda bilisummaa Oromootti filannoo biyyoolessaa kanatti hirmaachuuni. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo jaalalaa fi marartaa uummata biraa qabuuf akkasumas kaayyoon inni qabatee deemu kan mana Oromoo hunda
seene waan ta'eef onnee Oromoo hunda keessa seenee waan jiruuf alaabaan har'a asitti fannisne kun asiin dura hundi keenya kiisha keessatti qabannee uka jala godhannee oksaadhaan kan deemaa turre har'a immoo ifatti baanee ifaan labsannee ifaan fannifanneerra. Kun injifannoo tokko kanarra kan caalu garuu gidiraa fi gabrummaa bara baraaf nurra ture yeroo dhumaatiif ofirraa geggeessuudhaaf filannoo haqa qabeessa kanatti akka qooda fudhattu dargaggeessi Oromoo har'arraa ka'ee waraqaa eenyummaa isaa bakka jirutti akka baafatu hirmaannaa ho'aa amma jalqabee kana akka itti fufuu fi dhaaba isaaf ta'u dhaaba isa madaalu dhaaba kaayyoo koo galmaan gaajee abdii irratti gatu akka filatuun dhaamsa dabarsaa.